kabajamtootaaf jaallatamtoota keenya har'a wanti isin agarsiisuudhaa dhufee karaa salphaa ta'een viidiyoo quality viidiyoo osoo hin tuqin saayizii hanga fedhe guddaadha karaa salphaa ta'een akkamitti akka xiqqeessitanidha. Dursa maal goonaa play store deemnaa jechuudha. Iddoo play store jedhanii deemna. Sammoota play store irratti eegatu inni booda iddoo search batanii kana dhufnee maal goonaa viidiyoo compressor jennee asitti barreessinaa jechuudha. Video compressor jennee barreessine jechuudha. Gaafan kana jee barreessu baay'eetu asitti dardaramee jira. Isaan kan hunda keessaa inni bareedaan isa marga fakkaatu kana jechuudha irratti tuqxanii open iddoo naaf jiru kanatti immoo isin install jeesanii fida irratti tuqxanii jechuudha. Ani immoo open hin godhaa jechuudha. So yeroo takka isa buusuudhaa fi daataa fayyadamtan malee online ta'uun dirqama isinirraa hin eegamu jechuudha. Offline illee hojjechuu ni dandeessanii jechuudha. So eegas dhuftan maal gootanii takkafarra kan jiru select from folder kan jiru kana tuqxanii jechuudha. Haatuinu kunnoo tuqeen jira. Viidiyoolee baay'ee jira. Isa kana keessaa tokko filannee irratti hojjennee ilaalluun jira. Fakkeenyaaf isa kana filannu kunoo isa kana filadheen jira. Meegaabaaytii meeqa? Meegaabaaytii 39.4 jira. So isa kana maal gootanii quality'n isaa wanta akka hin jijjiiramu jechuudha. Dhumarratti illee jalqaba irratti illee tokkuma quality'n compress video iddoo yoo isa takkafarra jiru kana tuqxanii jechuudha. Iddoo custom jiru jira jechuudha. Customii kana ni tuqxanii egaa kana tuqxanii immoo waa lamatu jira asitti. Maaltu jira? Resolution fi bitrate kan jiru jira jechuudha jala. Resolution kana hin tuqxanii bitrate kana qofa tuqxanii jechuudha. Maal gootanii fakkeenyaaf hanga feetan hir'istanii 50tti deebisee ilaalu 50% ወይ ደግሞ 50% irra gaafan godhu compress kan jiru kanan tuqaa jechuudha. So viidiyoon sun reeffantan meeqa ture? 39 tuqaa takka ture. Meeqatti nuuf gabbuusaa jira? Kun as biratti ni mul'ata 19.7 jechuudha. Fakkeenyaaf viidiyoon kun utuu bakka 39 ta'u 390 kan ta'u ta'ellee inni kan godhu dhibbaa gaditti kan nuuf hir'isaa jechuudha. Dhawaata viidiyoo kana durallee viidiyicha kana compress godhee waan hin jiru lammaffaa amma maali 39 irraa gara walakkaa gaditti gannaaf hir'isee jechuudha. 97 irra ga'ee jira. 98 99 jira jechuudha. Viidiyichi quality'n isaa takka hin hir'isne jechuudha. Kanuma reeffantanaati. Haala kanaan compress godhuu dandeessanii jechuudha. Viidiyoo compress kan gootan immoo isa harkattanii asuma deebitanii yeroo duraa meeqa ture jaa asitti 39.4 ture. Amma immoo meeqa 19.7tti gad xiqqaatee jechuudha viidiyichi. Kan yeroo duraa kana inni lammaffaa kana isa dhuftanii of duuba deebitanii compress viidiyoo kan jiru as keessanii jira. Isarra ilaaluu dandeessanii jechuudha. Kan inni hir'ise isa kana jechuudha. Haala kanaan xiqqeessuu dandeessanii jechuudha. Appiin kun faayidaa hedduu qaballee yeroo duraa online irraa daataa fayyadamtanii goosuu isin gaafatan malee sanboota offline illee isiniif dalaga jechuudha. Siistama kana fayyadamtanii appii kanaan viidiyoo compress godhuu dandeessan yookaan saayizii xiqqeessuu dandeessan jira. Warroonni chaanala kanaaf haaraa taatan hundi keessanuu subscribe gootanii faamilii teenya akka taatan kabajaan isin gaafadha. Innaa yoo isinitti tole immoo like godhaa galatoomaan isiniin jira. Wantoonni isiniif hin galii yoo jiraate immoo komentii jalatti naaf kaa'adhaan isiniin jira isiniif hin deebisa. Yeroo gaarii qabaadhaa.